jijjigarraa kaasee jabuutirraa kaasee biyya Oromooti. Federaala jala gaafa mallas galchu adda durummaadhaan namni lallabee lafti tun biyya abbaa keenyaati. Biyya guututu beekaa jechuudha. Lafa san keessa dhaabbadhee itti himnaan duruma sabaa sablammii wajji walii gallee jiraachaa jirra. Lafti immoo teenya sabaa sablammiin keessummaa teenya. Biyyi haqa keenya. Biyya abbaa keenyaati. Biyya haadha teenyaati. Lafa keessaa qabna. Isaaniin jennaan rasaa sana dhukaasan ijoollee Gondarii fi Gojja. Tigireetii dabalate. Uummatallee na jalatti tumanii jechuun hoggaa inni rasaa sanatti dhukaasuun makiinaa gubbaa itti gatu taanee qawwee isaatii fi federaalticha wal bira ciciibsee jechuudha. Haadha manaatii yaana duratti gudee dukaanaan hudheetiin hirkaana baasanii jechuudha. Magaalaa Dirree Dhawaa tana walakkaatti waggaa 30 lallabee abbaan kiyya Ali Birraa waggaa 70 lallabee qabee liqee jechuudha. Hamma Soomaa hamma Bordoddeetti Mallas Zeenaawii hamma Bordoddeetti Dirree Dhawaa irraa eeganii isatu federaala godhe. Magaalaa Oromiyaa hunda keessaa nuuf akkas nu godhe jechuudha. Magaalaa takka ta'e ijata jannu hin qabnu jechuudha. Nuti baay'inni guddaan Itoophiyaa magaalaa Dirree Dhawaati. Kellaa Bordoddeeti. Bordoddee keessatti alaabaa Somaalee gadhaabanii jechuudha. Anatu buqqisee jechuudha qawwee 200 bitee rasaasa 200 bitee. Achi keessaa Somaalee alaabaa isaan dhaabaniif mallas dhaabeef magaalaa Bordoddee keessaa mi'eessoo keessaa kashanyiina duguugan anatu kaasee jechuu kiyya. Ana leenca bareentoo tokkicha haati deesse. Siifiin hima. Takkaa lafa tana gubbatti na dhabama. Takkaa isintu dhabama. Dachii tana walitti garagalcha jechuu kiyya dhaggeeffadhu manguddoo. Takkaa lafa tanatti nu rabxan. Takkaa lafa sanatti rabamna. Abbootii teenya biratti awwaalamne jechuu kiyya. Murtiin nuti qabnu tokkittuma tana isii. Kabajee madaa meeqa garatti obsee jechuudha. Obboleeyyan kiyya. Hai. Nama keenyaaf waan takka illee tan gootan hin qabdan. Wanni tokkoon lufu biyya teenyaaf taanaan xiqqarraa hanga guddatti kaanee dhabamnaa lafa tana gubba. Wanni gosa hundaan ummata keenya ciccirtaniif ganda keenya cirtaniif siyaasa kanarratti hojjechuudhaaf jechuudha. Nin beekaa jechuudha. Hoggaa sheekan hunda dhooytan hoggaa gosa hundaan ajandaa warra baasu baaftanii gosaan ummata keenya cirtan biyya tana nu dhaaluudhaaf akka isin kana hojjettanii siyaasa kana hojjettan ni beeynaa jechuudha. Ummata jabaa tokko gosaa fi gandaa